daawwannaa fi mariin pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii Masiritti taasisee guyyaa har'aan ifame. Hoogganaan Hindiidha Nareendra Moodiin namoota miiliyoonaan lakkaa'amanii hiyyummaa keessaa baasuu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa har'aa ragaadee. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bu'aa filannoo naannolee buufata 1,800 olii argachuu yeroo ammaa kana mirkaneessuudhaan bu'aalee buufata filannoo tokko tokko ifoomsuu beeksise. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen amma isin dhageessifne hangafoota Egeree Miidiyaati amma bal'ina duuddaansi. Waggaa tokko keessatti yeroo sadii gara Masrii kan deddeebi'aa jiru pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii daawwannaa guyyaa sadiif Masriitti taasisee guyyaa har'aa xumuruu mul'ate. Xumura daawwannaa isaa tanaan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii jilli isaa wajjin dhaabbilee tajaajila mootummaa Masrii gargara kan magaalaa guddoo biyya Masrii Kaayiroo keessatti ijaaramaa jirtu daawwachuu beeksisan. Ministeerri odeeffannoo biyya Eertiraa obbo Yemanee Gabra Masqal daawwannaan tun jila kana irra caalaa piroojektota bu'uuraalee misoomaa gurguddoo magaalaa Kaayiroo keessatti ijaaramaa jiran irratti kan xiyyeeffatu ta'uu beeksise. Ministeerri itti dabaluun akka ibsetti mariin daawwannaa tanaa cinaatti gaggeeffamte tumsa bal'aa biyyoota lamaan jidduutti taasifamuu danda'u irratti mari'achuu ifoomse. Haa ta'uutii malee ammoo daawwannaan pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii Kaayirootti taasisuun daawwannaa bu'uuraalee misoomaa hiikaa ji'oopolitikaa guddaa fi gadi fagoo hariiroo dippiloomaasii idilee irra dabree bu'aa biraa kan qabdu ta'uun ibsame. Duraan dursee Eertiraan galaana diimaa irratti bakka tarsiimoo tan qabduu fi dantaa nageenya Masrii karaa Suwuz kaanaalitiin tumsi biyyoota lameenii baay'ee barbaachisaa ta'uun ifoome. Keessumattuu waraana biyya keessaa Suudaan keessatti adeemsifamaa jiruu fi wallabdee yeroo ammaa tana gaafa Afrikaa biyyoota lamaan Eertiraa fi Itoophiyaa kanaanis immoo Eertiraa fi Masriin tokko ta'uudhaan dhiibbaa ji'oopolitikaa Itoophiyaa irra taasisuuf dhiibbaa godhaa jiraachuun beeksifame. Gama biraatiin ibsa kana keessatti kallattiin kaafamuu baatullee wallabdeen Masrii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti Itoophiyaa wajjin qabdu kan hiikamne dhugaa ta'u xiinxaltoonni siyaasaa gaafa Afrikaa akka jedhanitti Masriin tumsa waraanaa fi nageenyaa dhiyeenya kana Eertiraa wajjin qabnu cimsuu itti fufuudhaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa dippiloomaasii gochuu akka barbaaddu ibsan. Daawwannaan pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii magaalaa guddoo biyya Masrii Kaayirootti taasiseen Masriin Eertiraaf deeggarsa bu'uuraalee misoomaa wal fakkaataa keessumattuu ijaarsa magaalotaa fi dhiyeessii isaa irratti taasisuu dandeessii jedhamee tilmaamamee jira. Haa ta'uutii malee ammoo dippiloomaasiin maqaa misoomaatiif diinagdeetiin tumsa waraanaa haguuguuf itti fayyadaman dhugaa ta'u. Kanaanis ammoo maqaa diinagdee fi investimentii haa ta'u malee biyyoonni lamaan tumsa waraanaa walii galaa jiraachuun ifoome. Taateewwan wal duraa duubaan raawwataman kun qaama dorgommii gaafa Afrikaa irra deddeebi'an bocuuf kan raawwatamu dhugaa ta'u. Naannoo gaafa Afrikaa keessatti yeroo ammaa tana wal dhabdeen guutumaan guututti hoggaa jiru hariiroon cimee kun ammoo egeree siyaasaa gaafa Afrikaa daran wal xaxaa akka taasisu mallattoo ta'ee mul'achuu beeksisan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa irraa waa'ee isaa kan ta'e ministeera muummee biyya Indiyaa seenaa biyyattii keessatti hoogganaa yeroo dheeraaf tajaajilaa ture ta'uu himuudhaan waggoota dheeraaf lammiilee isaa tajaajila lammiilee miiliyoonaan lakkaa'amanii hiyyummaa keessaa baasuu isaatiif ergaa baga gammaddee ergeef jiraachuu beeksise. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed muummichi ministeera Nareendra Moodiin obboleessa kiyya hangafaatii fi hiriyaa kiyya jaalatamaadha jechuudhaan ibse. Biyyattii dimokiraasii addunyaa guddittii fi sochoonu taate keessatti marsaa seena qabeessa yeroo sadaffaa walitti aansuudhaan biyyattiin mul'ata isii bira akka geessuuf kutannoo Nareendiraan hojjeteen ta'uu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ibsuudhaan kanaafis ammoo gammachuu Narendra Moodii qooddachuu beeksise. Hooggansi Narendra Moodii namoota miiliyoonaan lakkaa'aman hiyyummaa keessaa baasee bu'uuraalee misoomaa mootummaa dijitaalaa sadarkaa bu'uuraatti babal'isuudhaan misooma bu'uuraalee misoomaa kanaan dura hin argamne guddina dinagdee ariifachiisaa fiduu isaatiin ajaa'ibsifateeti jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ergaa baga gammaddee karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti beeksiseen ministeerri Indiyaa Narendra Moodiin kibba addunyaatiif sagalee ta'uun ciminaa fi humna tajaajilaa daran akka cimses dubbate. Moodiin ministeera muummee Hindii yeroo dheeraaf tajaajilaa turan ta'uu seenaan ragaa ba'a jechuun beeksise. Gama biraatiin ammoo ministeerri muummee Narendra Moodiin hoogganaa biyya Itoophiyaa irraa yeroo jalqabaatiif badhaasa olaanaa warqee argate ta'uun ni beekama. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaadhaa buufataalee filannoo irra hedduu yeroo ammaa tana bu'aa isaa ifoomsaa jiraachuu beeksifte. Ibsi boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa galgala kana baafteen bu'aan naannolee filannoo buufataa 1,139 keessaa naannolee filannoo 1,008 jiddugalaan argattee bu'aa isaa gamaaggamaa jiraachuu beeksifte. Bu'aawwan biroo hafan ammoo buufataalee filannoo irraa fudhamuudhaan yeroo ammaa tana gara boordii filannoo biyyaalessaa dhufaa jiraachuu fi kanaas eeggachaa jiraachuu himuudhaan haala wal fakkaatuun ammoo dura teessuun olaantuun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa tan taate Aadde Meelaatoo Warqee Haayiluu akka ibsitetti filannoon guyyaa kaleessaa buufataalee baqattootaa fi kaampii waraanaa keessatti raawwatamaa oole kunis xumuramuudhaan bu'aan isaatti dabalamuuf eeggachaa jiraachuu beeksifte. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaadhaa bu'aan filannoo paartiilee wal dorgoman
argamanii Somaalee, naannoo jiddu galeessa Itoophiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaatii fi mana marii bakka bu'oota uummataa ifoomsuuf yeroo ammaan tana qophii xumurtee jiraachuu beeksifte. Boordiin filannoo biyyaalessaa tun kaleessa galgalaas ibsa baafteen akka beeksiftetti naannolee filannoo naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Affaar fi Gambeellaa 24 buufataalee argatteen yeroo ammaan tana qaadhimamtoonni paartii badhaadhinaa dursaa jiraachuu beeksifte. Haaluma kanaan mana marii bakka bu'oota uummataa naannoo Amaaraa naannoo filannoo tokko malee qaadhimamtoonni paartii badhaadhinaa hundi injifachuu isaatiin beeksifte. Boordiin tun ibsa guyyaa irraa baafteenis bu'aa naannolee filannoo waliigalaa 22 ifoomsiteen buufataalee filannoo hunda keessatti qaadhimamtoonni paartii badhaadhinaa dorgoman qaadhimamtoota paartiilee biroo dursaa jiraachuu ifoomsite. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Gideon Timoteos qophii yeroo ammaan tana Itoophiyaan yaa'ii waliigalaa COP32 taasiftuu ilaalchisee ambaasaaddaroota Afrikaatiif guyyaa irraan tana ibsa kenne. Guyyaa irraan tana waxabajjii 10 bara 2026 waltajjii ibsa ambaasaaddaroota Afrikaa 42ffaa guyyaa irraa taasifamte irratti waajjira muummee Komishinii Dinagdee Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii magaalaa Finfinneetti argamu irratti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaatii fi bakka bu'aan COP32 kan Itoophiyaadha. Itoophiyaan yeroo ammaan tana yaa'ii idil-addunyaa COP32 keessummeessuudhaaf qophii jiraachuu fi qophii xumurtee jiraachuu beeksise. Ambaasaaddaroonni kunneen immoo Afrikaan pirezidaantummaa Itoophiyaa COP32 deeggarsa qabdu irra deebiin kan mirkaneessu gatu Itoophiyaan kaayyoo fi aantummaa pirezidaantummaa akka galmaan geessuuf waliin hojjechuuf guyyaa irraan tanaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Gideon Timoteos ambaasaaddaroota Afrikaa irratti waadaa gale.